Yeroo hedduu namoonni kenna waa'ee qunnamtii saalaa waa'ee jireenyaa waa'ee bultiidhaa haasa'uudha irraa ni qaanfatu. Garuu yeroo hedduu keessattuu gara nama kennaa kana keessatti wal dhabbiin yookaan diigamuun bultiidhaa hiikaan akkasumas wal dhiisanii wal biraa deemuun ilmoo dhalanii ilmoo waliin guddifachuu dadhabanii wal biraa deemuun yeroo garagaraatitti ni mul'ata. Keessattuu hedduminaan nama kenna kana irratti mul'achuutti jira. Ammas gara fuulduraatitti wanni kun akkuma itti fufetti deema jechaadha. Kana akka itti fufneef akka dhaabbatuuf maatiin jaarsaaf jaartiin erga wal fuudhan booda addaan ba'uu akka dhiisaniif jaalalli namoonni erga waliin eegalan akka addaan hin cinneef jalqaba gaafa fagoo jiran akka ajaa'ibaatti wal jaalatanii wal janajjanii walitti dhufu. Gaafa wal bira gaanii baatii lama baatii sadii yookaan waggaa takka wajji turan booda addaan ba'u. Rakkoon kun akka dhaabatuuf viidiyoo garagaraa waliif hojjechuun dirqama jedheetiin yaada. Yeroo garagaraa miidiyaa garagaraa irratti namni haasawni namoota kennaa haasawuma waa'ee jaalalaa kana waa'ee seeksiiti. Akkamitti akkam ta'ee akkamitti akkana gootaa waan akkasii akkam yoo godhe haadha manaa kiyya horadhaa yookaan haati kiyya nagattee haati manaa kiyya nagattee deemtee jirti rakkoon kiyya maali. Waa'ee kana irraa viidiyoo ajaa'ibaa isiniif hojjechuuf hin deema. Waajahan isinii hima. Namni waajahan kana sirreeffate bultiin isaa abadan yoomiyyuu hin diigamti yookaan jaalalleen isaa abadan isa dhiiftee bakka takkallee hin dhayxu. Garuu waajahan kana gochuudhaaf viidiyoo kana seeraan dhageeffadhu. Waajahan kana goonaan ati sirrirratti nama cimaa taata. Haati manaa kee hanga ati lubbuun jirtu kabaja gaarii siif gooteeti si wajjin jiraatti. Sirrattis dhiira biraa hin faarsitu, sirratti dhiira biraa jala hin deemtu. Egaa wanneen jahan kummaa inni jechuudha dandeetu. Kana takka takkaaniin isinii hima. Jalqaba irratti haadha manaa kee yookaan jaalallee kee wajjin yeroo ciiftu ija isii keessa laali. Yeroo seeksii gootan yeroo wal qunnamtii saalaa gootanitti haadha manaa kee yookaan jaalallee kee irraa hin qaanfatini, birdilibsii gadi hin maratini, ija hin dunuunfatini, ija keessa laalaa qunnamtii saalaa godhi. Kun faayidaa guddaadha qaba. Faayidaan guddaan inni qabu inni jalqabaa haadha manaa kee ija keessa laalaa yeroo qunnamtii saalaa wajjin gootu haati manaa kee isinis ija keessa si laalaa yeroo qunnamtii saalaa gootan bareedinni ati qabdu miidhaginni ati qabdu bareedinni isiin qabdu miidhaginni isiin qabdu akkasumas fiilingiin isiin godhaa jirtu sitti mul'ata jechaadha. Yoo ija kee dunuunfattee goote yookaan isinis ija fi dunuunfattee si wajjin kaciiftu taate miidhaginni ati qabdu bareedinni ati qabdu hin argitu. Yeroo wal qunnamtii saalaa godhan miidhaginni fi bareedinni namni qabu sirritti golaa jedhee sirritti ifeeti baya. Kanaaf si keessatti arguu dandeetti. Inni guddaan ammoo maa'inni haati manaa kee fiilingii akkamii irra jirti geeffattee akka ati irraa dhaabattuuf cinqamaa jirti moo fedhiin isii haaraatti amma itti dhufaa jira wanta jedhu irraa hubattachaadha. Isinis akkasuma waan san sirraa hubatti. Kanaaf waa lamaan kana walirraa hubannaan jaalalli keessan cimaati fedhiin keessanis itti bahaa wajjin deemtan jechaadha. Yoo isiin fiilingii hin qabaanne taate akka isiin fiilingii fiddu goota tuttuquudhaan qaama isii garagaraa irra hormaappi gochuudhaan dhungachuudhaan bakkeewwan fedhii saalaa akka kaka'an godhan tuttuquuniif akka fedhiin isii itti ka'u akka fedhiin isii illee dhufu goota jechaadha. Yoo ammoo fedhii isiin fedhii arra jiraatte ati fedhiin kee xumuramuuf deemu ta'e tasgabbooftee yoo fedhiin isii xumuramuuf ka dhufu taate akka ati ija isii ilaaltutti isiin cinqamaa jiraatte jette fedhiin isiitiif fedhiin kee akka wal bira xumuramuuf ati tasgabbaa'uu dandeetta jechaadha. Yoo maal goote yoo ija keessa isii ilaalaa wajjin qunnamtii saalaa goote. Inni guddaan isa kana. Inni lammataa dawaa garagaraa irraa fagaachuudha. Dawaa garagaraa irraa fagaachuu yeroo jennu namoonni yeroo ammaa kana qunnamtii saalaa yeroo godhan jaalallee isaanii yookaan haadha manaa isaanii wajjin keessattuu bakka haadha manaa kanatti namni erga haadha manaa fuudhee manaan gaate dantaa hin godhu. Feetu na waliin jiraatti feetu jiraachuu baatti jedha erga fuudhee manaan gaate hangana hundallee wanta jedhu sadarkaa jaalalleetitti garuu namni dawaa garagaraa fayyadama. Wanta akka feegaa dawaan hedduutu jira. Dawaa kanneen fayyadamuudhaan jaalallee isaanii wajjin ciisan. Dawaan kuni
miidhaa lama qaba. Miidhaan inni jalqabaa dawaa kanatti fayyadamtee yeroo dheeraadhaaf jaalallee ta'e wajjin yoo kaciiftu taate gaafa dawaan sun sirraa dhabame waa takkallee gochuu hin dandeettu. Wanni dawaan sun sii godhu yoo duraan daqiiqaa lama yeroo qunnamtii saalaa gootu daqiiqaa lamaaf kan ciiftu ta'e daqiiqaa afuritti ol sii guddisa. Wanni inni godhu biraa tokkollee hin jiru. Takkaawu yoo qaamni saalaa kee yeroo qunnamtii saalaa gootu lallaafaa ta'e akka jabaatu sii godha. Sii galee kanaaf inni biraa ammoo maa inni yoo qunnamtii saalaatiif qaamni kee qunnamtii saalaa yeroo dubartii wajjin ciiftu qaamni saalaa kee dafee kan hin dhaabbanne ta'e dafee kan hin kaane ta'e akka dhaabbatu sii godha. Kun ammoo miidhaa guddaa sirraan gachaadha. Gaafa akka tasaa dawaa kana fayyadamuu dhiifte meeshaan kee yookaan qaamni saalaa kee hojiidhaan ala ta'ee jira jechaadha. Ka'ii hin ka'iniin dubbii biraati. Uleen isa tumtee kaasuu hin dandeettu yookaan ammoo kaaboodhaan harkiftee kaasuu hin dandeettu. Wanta waan neecharaan uumamaan sii kenne tokko meeshaalee artifishaala wantoota manufacturing ta'an fayyadamtee booda qaamni kee akka dadhabu atis akka dadhabaa deemtu si godha jechaadha. Sanaaf dawaa garagaraa fayyadamuu irraa fagaadhu. Kun advaayisii guddaadha. Wanta kana goonaan ati dhugamatti dhiira jabaa, dhiira cimaa, dhiira jaalallee keetiin yookaan haadha manaa keetiin jaallatamtee wajjin jiraattu taata. Inni sadaffaadha. Qabxiin sadaffaa suusiiwwan garagaraa irraa fagaadhu. Nama cimaa ta'uu feeta, jaalalleen tee sitti siin satisfied akka taatu feeta, jaalalleen tee kabaja akka sii qabaattu feeta, jaalalleen tee si malee nama biraa akka bira hin deemne feeta, jaalalleen tee dhiirri biraa dhiirayyuu akka ittiin fakkaanne godhuu feeta. Suusiiwwan garagaraa irraa fagaadhu. Suusii garagaraa yeroo jennu maal jechuudha? Jimaan suusiidha, shiishaan suusiidha, alkooliin garagaraa suusiidha. Wanni kuni yeroo fakkeenyaaf jimaa qabaate yeroo sanitti motivation si godha. Itti akka daftee deemtee dubartii takka wajjin ciiftu si godha, motivate si godha, itti si dhiiba. Garuu yeroo bira geetteerti sakandii takka keessatti dhangala'oon qaama saalaa kee keessa jigaa dhumate jechaadha. Isiifillee faayidaa takka hin goone, ofiifillee faayidaa takka hin gootu. Dubbiin maal ta'a? Laay xaqman aarat xabanyii ta'a jechaadha. Bilaasha isiillee hin fayyadne, ofiillee hin fayyadne, isiillee jijiiftee akka isiin shaawarii seentu, atillee ammoo gana akka shaawarii seentu of gootee jirte jechaadha. Jimaan rakkoon isaa guddaan isa san. Akkasumas alkooliin rakkoon isaa guddaan isa sani. Yeroo dhugu namni kamuu yeroo alkoolii garagaraa dhugu waan haalaan hojjetu waan akka gaariitti cimee haadha manaa isaa gammachiisee ofillee gammachiisu itti fakkaata. Garuu erga bira ga'ee booda sakandii 2 yookaan sakandii 5 sanii ol sakandii 10 san keessatti xumuratee haadha manaa isaa yookaan jaalalleen isaa gubataa bulti, inni irriba nagaa ofirraa rafaa bulaa jechaadha. Shiishaanis akkasuma yeroo shiishaa harkiftu suusiin fedhiin sitti dhagama. Fedhiin maaliidhaaf? Fedhiin qunnamtii saalaa gochuudhaa sitti dhagama. Amma yeroo aarsaa jirtu kana amma deemi siin jetti lubbuun tee. Garuu erga deemtee bira geette oo'uun qaama saalaa isii jilluka jidduu lamaan seennaan dubbiin keessirraa galaa jechaadha. Walumaa galatti kun rakkoo guddaadha. Shiishaan ammoo dubartootaaf faayidaa guddaa qaballee namoonni jedhan jiru. Kunis dogongora guddaadha. Shiishaan akkamitti faayidaa qaba jedhanii jettee yoo gaafatte dubartoota tokko warroota shiishaa irra deddeebi'anii aarsan. Yeroo shiishaa aarsee fedhiin saalaa kiyya narraa qabbanaaya, dhiira nan feesisu, dhiira wajjin ciisuudhaaf fedhiin kiyya narratti du'a. Fedhiin qaama saalaa, fedhiin qunnamtii saalaa dhiira wajjin godhuudha sirratti du'e jechuun ati dhibamte jechuudha. Namni tokko eega nyaate erga dhuge fedhiin qunnamtii saalaa isarra hin jiru jechuun namni sun dirqama doktora laaluun isa barbaachisa jechaadha. So namni tokko osoo beeku shiishaa aarsee yookaan maal jettanii warroonni dubartii akka fedhiin nan qabne jettanii wanta gootan kuni rakkoo guddaadha. Fedhiin saalaa si qabuun dirqama uumaadha. Rabbi saniif sirratti maxxansee si uume. Dhiirris fedhiin saalaa isa qabuun dirqama. Kanaaf Rabbi nurratti rarraasee nuuf uume jechaadha. Kanaaf wanni gochuu qabnu maa inni? Wantoota akkanaa kanniin irraa yoo fagaanne jireenyi keenya tolaati mi'aayaa abbaa manaa yookaan jaalallee keenya wajjin qabnu wajjin jiruu gammachuu jiruu mi'ooftuu jiraataa deemna jechaadha. Qabxiin afraffaan ka hedduu barbaachisaa ta'e qabxii afraffaa kana fayyadamnee hedduun keenya jireenya keenya gammachiisuu dandeenyu, haadha manaa keenya jaalallee keenya gammachiisuu dandeenyu. Qabxiin kun dhugamatti barbaachisaadha. Namoonni hedduun ittiin amanan. Akka itti amantaniif ammoo ragaa qabatamaa waliin si hima. Amma haadha manaa kee wajjin ciisi yookaan jaalallee kee wajjin amma ciisi. Amma ciisi yeroo jedhu amma ciisi jechuun sakandii 5 jechuu kiyyaa miti. Wanni godhuu qabdu maa inni? Wanni godhuu qabdu maa inni? Guyyarraa fakkeenyaaf haadha manaa kee wajjin guyyarraa wal qunnamtii saalaa godhi.
guyyarraa jechaadha. Yoo guyyarraa wal qunnamtii saalaa goote fedhiin ati qabdu jaalalli kee jajjabinni qaama saalaa keetii cimaati deema, yeroo hunda cimaati deema. Wanni kun maal godhama? Experience jechaadha. Namni yeroo waggaa 10f qunnamtii saalaa hin godhinii fi namni guyyarraa qunnamtii saalaa godhu akkasumas namni waggaa tokko qunnamtii saalaa godhu garaagarummaa guddaa qaba. Namni waggaa 10 keessatti qunnamtii saalaa guyyaa takka hin godhin rakkoo guddaa qaba. Qaamni isaa saalaa isaanii laaffata, fedhimmaan isaatu irraa bada. Qunnamtii saalaa godhuu miti gaafuma dubartii bira ga'ee qaamni oowwisu dubartii isa tuqe irraa dhangala'oon isaa dhangala'a. Namni waggaa tokkos akkasuma jechaadha. Akkas keessattuu waggoota dheeraadhaaf qunnamtii saalaa gochuu yoo dhaabne dhiirri isaa ta'u dubartiin dhibee garagaraatiif saaxilamuu dandeenya. Kun uumama jechaadha waan saayinsiin jedhu. Namni tokko qunnamtii saalaa godhuun dirqama. Garuu kana yeroo jedhu haraama godhaa naman taani wajjin ciisaa jechuu kiyyaa miti. Erga umriin kee waggaa 18 ta'e yookaan waggaa 20 ta'e fedhiin saalaa kee fedhiin qaama saalaa kee ergasitti dhagahamuu eegalee abbaa manaa godhachuun yookaan haadha manaa godhachuun dirqama jechaadha. Kanaaf rabbi akka yeroon fuunee ilmaan horannu nu godhe jechaadha. So kanarraa of eeguudha. Yeroo tokko namoonni alkoolii yoo dhuge qunnamtiin saalaa kiyyanni dabalan akkaataa namaatiin. Garuu yoo tokko namoonni tokko kan yeroo jimaas qamaan fedhiin saala isaanii dabaluu jira, kan ammootu hir'atu jira. Irra hedduun parsantiin 80 yeroo qaama alkoolii garagaraa fayyadamte fedhiin saalaa kee ni du'a. Garuu namoonni parsantiin 5 yookaan parsantiin 20 haa jennu yeroo alkoolii fayyadaman ka fedhiin qaama isaanii dabalaa deemu akkasumas qaamni isaanii jajjabaataa deemu sunniin maalte rakkoon isaanii maal? Gaafa alkoolii saniin fudhatin yookaan gaafa jimaa saniin qamain yookaan gaafa shiishaa saniin harkisin qunnamtii saalaa gochuu hin danda'anii jechaadha. Kun rakkoo guddaadha. Kanaaf wantoota akkanaa kanneen irraa fagaachuun hedduu barbaachisaadha. Amma godhaa kun hedduu tokko faayidaa guddaa qaba. Experienceedha. Sangaa tokko yeroo waggaa tokko ittiin qottee akka gaariitti ka qotu ta'e waggaa tokkoof ammoo boqachiiftee yoo ittiin hin qonne ta'e waggaa lamaffaa saqaltee yoo ittiin qota jette ni ciisa. Hin qotu. Abadan hin qotu. Waan feete godhi hin qotu. Sangaan duraan akka fedhetti fiigee sii qotuu danda'u kun ati beeytu kun gaafa waggaa tokko boqate ati lafumatti qallabdee maal gootee booda saqaluudhaaf itti deebite hin qotu ni dhaabaa jecha qonna isa. Kanaaf amma qunnamtii saalaa irra deddeebi'aatii godha. Dubartoonni tokko qunnamtii saalaa amma godhuu hin fedhan. Sababni isaas maaliifi qaama dhiqachuu jira, maaltu jira. Kanaaf jibbu malee qunnamtii saalaa namni jibbu tokko illee hin jiru. So kun rakkoo takka illee hin qabu. Yoo qunnamtii saalaa jaarsaaf kiyya waliin torbaanitti yookaan 15tti guyyaa takka godha ka jettu taate waa lama kasaarta. Tokko fedhiin isaa fedhiin qaama saalaa ka inni siif qabu du'aati deema. Lama ammoo si dhiisee akka tabiraa barbaadatu goota. Rakkoo lama ofirratti hin geessuuf deemta jedha. Kanaaf of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Inni shanaffaadha. Qabxiin shanaffaan poozishina jijjiiruun hedduu barbaachisaadha. Yoo qunnamtii saalaa yeroo gootu daqiiqa 2-3 yookaan daqiiqa 4 keessatti dhangala'oon kasirraa dhangala'u taate haati manaa kee yoo sanitti kan hin quufne taate satisfied hin taane taate poozishina garagaraa jijjiiri. Fakkeenyaaf ati yeroo hunda birdilibsii gadi marattee uffata ukkaamsitee ka gootu yoo taate poozishina jijjiiri. Fakkeenyaaf soofa irratti wajjin ciisuudhaaf yaali dhaabadhuutii garagaraatitti wajjin ammagaa kana san jechuu waan biraa fakkaata waan ta'eef namni kenna waa'ee kana irra haasa'uu ni qaanfata. Keessa akkasi deemee siif ibsuudhaaf xiqqoo rakkisaadha. Haa ta'u nuuf ibsi yoo jettan ammoo yeroo biraa viidiyoo biraatiin akka ajaa'ibaatti tokkoon rakkinna namni kenna qabuu fi rakkoodhaan kunniin ammoo akkamiif furamuu qaba wanta jedhu wajjin ilaalla. Maaliif yeroo hedduu namoota rakkoo garagaraa godhatanii addaan ba'anii achumatti isaan addaan ba'ee achitti tabiraatitti heerumtee wajjin jiraattu kana wal argu. Namni kenna ammoo yoo isiin wal dhabdeeni adda baate naannoo sanitti isii arguun fedhu rakkoo guddaa qabna wal ajjeesuuf wali fiiga. Kanaaf rakkoon kun hundi akkan uumamne wajjin dubbatanii akkaataa isiif ta'utti akkaataa isaaf ta'utti wajjin qunnamtii saalaa godhuun barbaachisaadha jechaadha. So poozishina jijjiiruun dirqama. Poozishina jijjiiruu irratti dirqama inni gaafachuu hin qabu. Isin warri dubartoota poozishina garagaraatitti jijjiiraati abbaa manaa keessan yookaan jaalallee keessan wajjin ciisaa gammachiisaa. Yoo inni yeroo ati ciiftu dafee ka fixatu ta'e jalaa ka'iitii gara biraatitti itti agarsiisi itti kenni. Laali gara inni itti tolutti itti wanta godhe. Atis ammoo fedhii kee keessatti eeggachaa gara simmiidha akka miidhamnetti akka sin dhukkubnetti godhaadha. Qabxiin dhumaa qabxiin salphaan ka ammoo hedduu faayidaa guddaa qabu. Kana keessattuu shamarran godhuu ka qabdan jechaadha.
qabxiin kun hedduu cimaadha. Qabxiin jaffaan kun hedduu cimaadha, barbaachisaadha. Garuu karama salphaadhaan goota. Maal gochuudha? Nyaata salphaa nyaachuudha. Galgala yeroo raftu, yeroo galgala haa ta'u guyyaa haa ta'u yeroo qunnamtii saalaa gochuudhaaf deemtu nyaata salphaa ta'e nyaachuudha. Fakkeenyaaf marqa qorii guutuu garagalfattee aanan birciqqoo tokko irraan dhuydee karaftu taate maasalaama haati manaa teetu si huuquban qabdu. Buddeena lama nyaattee waxiidhaan akka ajaa'ibaatti bishaan xaasaa tokko xirqim irraan gootee karaftu taanaan si dhumattee jirte haati manaa kee qubayyuu sin qabdu. So kanammoo isintu warri dubartootaa sirreessuu danda'a. Abbaa manaa kee galgala yeroo sa'aatii irribaa nyaata sasalphaa nyaata haphii ka abbaa manaa kee akka inni motivate ta'u akka inni fedhii godhu nyaachisuun dirqama keeti. Nyaata sasalphaa jennaan ammoo homa xiqqoo itti kennite akka inni beelaan gubataa bulu hin godhin. Nyaata sasalphaa nyaata isatti hin ulfaanne osoo ittiin guddisin likkimatti ganama tolchitee kennitaaf rakkoo hin qabu. Akkasitti godhi yookaan ammoo maksas irratti nyaata bareeda nyaachiftee irbaata irratti homa xiqqoo itti kennuu dandeetta. Fakkeenyaaf aanan birciqqoo tokko kennitee fi homa gogaa wayii waan jala kenniteef ni beeka jechaadhanis ni barata. So kana goonaanin qabxii jahan kana goonaan ati dhugaa na amanii haadha manaa keetiif jaalatamaadha, kabajamaadha, ati waa hunda jechaadha. Isiinis akkasuma kabaja guddaa siif qabaatti. Yoo ati qabxii jahan kana hojiirra oolchitee qunnamtii saalaa yeroo gootu haadha manaa kee wajjin ciifte akka ajaa'ibaatti isin lamaan wal kabajanii wal jaalatanii umrii dheeraa yeroo dheeraa ijoollee babbareedaa fi ajaa'ibaataniin takabaja isiniif qabdu isiniif siif argamsiifti. Sababni isaas yoo atii fi isin lamaan mana keessatti wal jaalala qabaattan, kabaja qabaattan, walitti iyyuun, wal tumuun, wal loluun hin jiraanne ijoolleen dhalattus akkasuma kabajaa fi jaalala maatii qabdu taati jechaadha. Kanaaf qabxiilee jahan kana hojiirra naaf oolchaa. Wanta isinit dhagahame viidiyoon kun viidiyoo gaariidha moo gaarii miti? Wanta akkanaa kanarratti viidiyoolee ajaa'ibaa isinii akka hojjedhu ni feetan moo hin feetan komantii naa barreessaa. Gara fuulduraatitti rakkooleen akkanaa kunniin nama keenya keessa akka dhabamuuf karama safuu hin dabarreen daangaa safuu osoo hin dabarre wantoota beenurraaf wal beesisuudhaaf anis viidiyoo tokko isinii hojjedha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa deebana. Bye bye.